Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Jaallatamoo saba Waaqayyoo biyya keessa kan jirtan, biyya hambaa kan jirtan hundumti keessan yeroo kana moo peejiin kun peejii luba gaaddisaati. Yeroo hundumaa roobii akka lakkoofsa biyya keessaatti saatii lamarratti wal ergina. Akkuma jenne arras dubbii Waaqayyoo laphee keenya irra kaa'ee keessa keenya kaa'ee isiniif qabannee dhufneerra. Namoonni addunyaa marara jirtan hundumtunuu bagaa ayyaana dhalachuun isin ga'e ammamoo jala bultii ayyaana bara 2021 isin ga'e jenna. Yeroo kana sagalee Waaqayyoo wajjiniin dhageenya, walii wajjiniin waaqeffannaa, hin kadhannaa. Kanaaf namooti kallattiidhaan galaa jirtan Waaqayyoo isin haa eebbisu. Viidiyoo kana share waliif godhaa, peejii kana follow godhaa. YouTube keenyas yoo jaalala keessan ta'e achirra ergaa keenya wanta ta'eef YouTube keenya moo subscribe godhaa luba gaaddisaa jedha galaati. Amma yeroo kana faarfannaa guyyaa irraa qabannee dhufneen Waaqayyoon waaqeffannaa. Guyyaan irraa guyyaa galataati. Waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyo bara 2020 ji'a 12 guyyaa 365 keessatti nu eege arraan nu ga'eera. Jala bultii irra jirra. Mee faarfannaa kanaan Waaqa waaqeffannu, Waaqayyoo ulfina halaannu, Waaqayyoon waaqeffannaa. Faarfannaa irras kan nu qopheesse mucaa koo hundumaan duukaa kan dadhabu qomoo gaaddisaati. Qomoo wajjin taanee faarfannaa ni fideen Waaqayyo waaqeffannaa. Eebbifamaa namoonni galaa jirtan haa waaqeffannu Waaqayyoon. Jirta nufite wa imbasu jete narifte yombekta halachu koti jalikabe naojini jirta nufite wa imbasu jete narifte yombekta jabnif lafin ko jalalat nafkabdu so dubna filaftina mota kanke bakkanbu yadaken murtesu jirta nufite wa imbasu jete narifte yombekta halachu koti jalikabe naojini jirta nufite wa imbasu jete narifte yombekta jabnif lafin ko jalalat nafkabdu so dubna filaftina mota kanke bakkanbu yadaken murtesu elalchike ada elalchike ada Waaqayyo elalchike ada korta sagar fagwar gita gofta elalchike ada kale pribu korta sagar fagwar gita gofta elalchike ada
obboleessa keenya faarfataa amantii kumarraa waaqayyoo isaa eebbisuu faarfannaa isaan waaqayyoon waaqeffanne arraa sagalee waaqayyoo isiniif qabadhee dhiyaadhee mata duree amanachuu jedhu irrattan dubbii waaqayyoo isinii wajjin hirmaadhaa. Waaqayyoon amanachuu waaqayyoo qofa yookiis waaqayyoo duwwaa amanachuu waaqayyoo warra isa amanataniif amanamaadha. ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ለሚታመኑት የታመነ ነው። ዋቀዮ ወራ ኢሳ አመነተኒፍ አመነማል። ኤርምያስ በቆና ኩዳ ቶርባ ለኮብሰ ሸኒካሴ ነንዱቢሳ አመስ ዋቀዮ ትፉፌ ዋቀዮ ተከዘዳ ናምኒ ነማ አመነቱ ጀብነ ሬፎኒ ከነብደቱ ያደሳ ዋቀዮ ራ ከንዴቢሱ አባረማል። innaka mukaballi irraarcee kophaasaa lafa onaa keessa jaajjuuti. Lafa waa biqilchuu hin dandeenye keessa lafa soogiddaa omaa keessa hin jiraanne keessatti argamuuti. Wanti gaariin yemmuu dhufuus arguu hin danda'u. Tifufee akkas jedhe Waaqayyo, namni ana Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of laatu hagammadu. Namni akkasii akka muka yaa bishaan qarqara dhaabamee idda isaa gara bishaanitti yaafateeti. Mukichi yoo yemmuu dhufu sodaatu, yeroo hundumaa illal isaa caamsaan isa yaaddessuu yeroottis ija hin godhataa. Ameen. Waaqayyo akka inni nutti dubbatuuf hin kadhanna. Jaalala bara baraan kan nu jaallatte, lookoo gara laafinaan ofitti kan nu harkifte, yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Bara 2020 yaa Waaqayyo nagaatti nu eddee guyyaa kanaan jala bultii 2021 waan nu geesseef maqaan kee haa eebbifamu. Lubbuu keenya badiisa, dhiiga keenya dhangala'u, lafee keenya cabuu, foon keenya bututa waan hoshiteef, ija keenya imimmaan, miilla keenya gufannaa waan hoshiteef yaa Waaqayyo si eebbifnaa eebbifami. Amma yeroo kana moo sagalee kee nutti dubbadhu. Sagaleen kee humna hojjetuuf keessaa qabaa. Yaada kee nuuf mul'isi. Ana garbicha kees na gargaari. Warra dhaggeeffatanis gargaari. Jalqabnee hamma xumurrutti nu wajjin ta'i. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee kanaa kan dubbatu Waaqayyoodha. Kan inni itti dubbatu immoo nama isaa Ermiyaasitti Waaqayyoo sagalee kana dubbata. Ermiyaas kun namuma Waaqayyoo ta'eetu jiru, raajii ta'eetu jiru, nama Waaqayyoof jiraatee ta'eetu jiru gaaffii qaba. Yeroo tokko tokko ituma Waaqayyoo wajjin jiraannu yeroo nuuni gaaffiin jireenya keenya keessa dhufu ni uumama. Akkas jedha boqonnaa 12 Ermiyaas gaaffii isa rakkise Waaqayyoon gaafachuu isaadha. Gaaffii isa rakkise qaba jireenya isaa keessatti. Akkas jedhee gaafate, yaa Waaqayyoo ati qajeelaadha. Kanaafis falmata koo si duratti nan dhiyeeffadha. Haa ta'u malee waa'ee irdii fi waan asi gaafadhu qaba. Maaliif jireenyi warra jallootaaf qajeelaa? Maaliif gantoonni gabiitti jiraatu? Akkas jedhee jalqaba, yaa Waaqayyoo ati qajeelaadha. Qajeelaadhaati. Tsaadiqnaanta. Qajeelaadhaati. Kanaafis falmata koon si duratti dhiyeessa. Falman qabaayedha. Komeen qabaayedha. Gaaffiin qabaayedha. Akkas jedha, haa ta'u malee waa'ee firdiifan waa si gaafadha. Maaliif hin faradhu? Maaliif hin faradhu? Maaliif jireenyi warra hamootaaf qajeela? Maaliif gantoonni gabiitti jiraatu? Ati isaan hin dhaabde, isaan lafatti dayaafatanii, guddatanii ijaan godhatanii, isaan afaan isaaniin kan keen fakkaatu, garaan isaanii sitti fagoodha. Ati garuu yaa Waaqayyo na beekta, na argiteetta, ammam yaadi koos wajjin akka jiru qortee hin beekta. Akkas jedhe, ati isaan dhaabdeedha. Jalloota kana isaan dhaabde jedha. Waaqayyootti falmata isaa dhiyeessa. Egaan Waaqayyo nama gaaffii qabu kanaafiti deebii laata kutaa kanarratti. Ermiyaas gaaffii qaburraan kan ka'e yaada isaarraa Waaqayyo irraa deebisuu barbaade. Jabina reefoonii abdachuu barbaade. Gara waan biraatti goruu barbaade.
yeroo sanatti waaqayyo akkasittiin jedhe yaa Ermiyaas namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu namni yaada isaarraa ana waaqayyo irraa deebisu gaaffii jireenya isaa keessa jirurraan kan ka'e waan isa rakkise kanarraan kan ka'e waaqayyo firdii laachuu diduusaarraan kan ka'eeti waaqayyo turuusaarraan kan ka'e akka waan waaqayyo gara jallootaa goreetti lakkaa'eeti yaada isaa waaqayyo irraa deebisuu barbaade. Kanaaf akkas jedhee waaqayyo namni akkasii abaaramaadha. Abaaramaadha. Lammaffaa jireenyi namni akkasii maal akka inni fakkaatu sitti hima Ermiyaas jedhe. Jireenyi namni nama amanatu jabina irree foonii abdatu yaada isaa waaqayyo irraa deebisu tokkoffaa akka muka baalli irraa harceeti. Ni dhaggeeffadhaa dubbiin akka muka baalli irraa harcee akka muka gogaa waa biqilchuu hin dandeenye akka muka gogaa yookiis muka raammoon nyaattee ti fakkeessa. Namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaa waaqayyo irraa kan deebisu namni akkasii abaaramaadha. Abaarama duwwaa miti. Akka muka baalli irraa harcee akka muka gogaa waan qabne akka muka kophaasaa lafa onaa keessa jaajuutu akkas jedha. Isa lammaffaa kophaasaa lafa onaa keessa ijaajjaa'e. Namni waaqayyoon hin amanan namni jabina irree foonii abdatu namni nama amanatu namni yaada isaa waaqayyo irraa deebisu muka waa biqilchuu hin dandeenye kophaasaa lafa onaa keessa dhaabatu tokkotti fakkeessa. Fakkii kana mee gara sammuu keessanii fidaa ilaala. Waan muki kun fakkaatu. Waan muki kun fakkaatu sammuu keessanitti qalbii keessanitti yaada keessanitti fidaati mee ilaala. Sadaffaa irratti akkas jedha. Wanti nama gaddisiisu namni akkasii kun bara isaa guutuu waan gaarii tokkoyyuu hin argu. Waa gargaaru waaqayyo. Namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaa waaqayyo irraa kan deebisu bara isaa guutuu በሕይወት ዘመኑ waanuma gaarii tokkoyyuu hin argu. Firoota ko obboloota ko kun waan ulfaataadha. Namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaarraa namni waaqayyo irraa deebisu nu haa oolchu. Kana fakkaata jireenyi isaa kana fakkaata. Waaqayyo nama amanachuu jabina irree foonii abdachuu yaada keenya gaaffii yoo qabaanne illee akka Inbaaqoom jedhe yooman komee qabaadhe illee iddooma dhaabatanii si eeggatan irra dhaabbadheen si eeggadha. Yooma komee qabaatte iyyuu yooma gaaffii qabaatte iyyuu waa'ee keefa ta'u waa'ee mana keefa ta'u waa'ee biyya keefa ta'u waa'ee saba keefa ta'u waa'ee lammii keefa ta'u yooma gaaffii qabaatte iyyuu waaqayyo irraa deebiin. Iddooma dhaabatanii eeggatan irra dhaabadhuuti eegi waaqayyoon hin dhufaa. Dhufaa waaqayyo. Hin dhufaa waaqayyo. Yaada kee waaqayyo irraa deebisi. Jabina irree fooniin abdatiin nama amanatiin namni akkasii jedhe waaqayyo kana fakkaataa jedhe. Itti fufee waaqayyo akkasittiin jedhe. Itti fufee waaqayyo nama kanaan akkas jedhe. Namni ana waaqayyoon amanatu. Hallelujah. Hallelujah. Ergaan sii qaba. Waaqayyo maan amanadhu si baasa. Namni ana waaqayyoon amanatu. Amanachuu jechuun inni jalqabaa waaqayyo irratti of gatu. Akka nama bishaan daaku, akka nama galaana daaku amanachuu jechuun irratti of gatu. Irratti of gadi dhiisu. Namni waaqayyoon amanatu irratti of gata. Lammaffaa amanamuufi amanachuu jechuun irratti of gatu, irratti of dhiisu, amanamuufi. Mootota isa lammaffaa boqonnaa 18 lakkoobsa 5-6 yommuu ilaaltanii Hisqiyaas waaqayyoon in amanates in amanameefis jedha. Waaqayyoon in amanannas in amanamnaafis. Kun gargar hin ba'u. Amanachuu amanamuufi. Namni
ana waaqayyoon amanatu amanachuu qofa miti ana irratti kan of gatu irratti of gati abbee waaqayyo si baasa maqaan isaa ulfaatu irratti of gati akka feebeen jette naana mana gooftaa akkaan hin baanne bineensicha hamaan akkaan hin nyaatamne Chakka guddaa keessa kophaa kommuun deemu atana wajjini garaan korraafamu irratti of gati waaqayyoon amanachuu jechuun irratti of gadi dhiisuudha waaqayyo isa biratti kan biraa akka nu amanan akka nu abdan hin barbaadu waaqayyo maqaan isaa ulfaatu namni akkasii dhagaa hagammatu ya nama waaqayyo amanattu gammati inni tamanattu waaqayyo singatu simbusu sindadhabu arkisa hundumaa danda'a hallelujah amanat namni ana waaqayyoon amanatu inni hagammadu jedha namni waaqayyoon amanatu hin gammada maaliif beektu itti fufee waan dubbatu qaba namni ana waaqayyoon amanatu ana irratti kon of gatu namni akkasii immoo kana fakkaata mena dhagaa yeroo xinnoon fudhaar namni akkasii kana fakkaata namni ana waaqayyoon amanatu waaqayyoof jiraatu tokkoffaa akka muka bishaan qarqaraa dhaabameetiidha galanni waaqayyoof namni waaqayyoon amanatu immoo muka kanatti fakkeessan immoo muka bishaan qarqara dhaabame muka galaana qarqara dhaabame muka tujjuba qarqara dhaabametti fakkeessa namni waaqayyoon amanatu akkas lammaffaa akka muka iddasaa gara bishaanitti yaafateeti muki kun immoo dhaabachuu duwwaa miti iddasaa bishaanicha wajjin ol keessa galee jira akka addisuun jedhee faarfate akka addisuun jedhee faarfate iddi koo sitti jira seettaanaaladhee idda kee jira iddi koo hafuura keetiin socho'u maashaan morri koo iddasaa bishaanichatti yaafate fakkaata namni waaqayyoon amanatu namni waaqayyoo irratti of gatu inni immoo kana fakkaata sadaffaa mukna akkasii ho'an sodaatu caamsaanis isa yaaddeessu hallelujah maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu ho'as hin sodaatu caamsaas hin yaaddeessu hongeenis yoo dhufe hin sodaatu maaliif inni namanate amanamaadha inni irratti of gate amanamaadha yoo roobi dhubes yoo bokkaan dhibes yoo ho'a ta'es gaaddisa taaf namni akkasii akkas arfaffaa yeroo hundumaa lalisaadha lalisaadha jiila qaba shanafaarratti akkas jedha iji yeroo hundumaa ija qaba bonas gannas yeroottis yeroo malees ija qaba ilaa ebba kanan si eebbisa bara 2021 kanatti waaqayyo ija sittaa godhu namanan ija namni waaqayyoon amanatu ijan dhabu bonaaf ganna jan dhabu yeroo hundumaa ija qaba kanaaf waaqayyoon amanan egaan yaa saba waaqayyoo garaagarummaan jireenya nama amanatuuf waaqayyoof amanatu jireenya nama jabina irreefoonii yaada isaa waaqayyoo irraa deebiseef jireenya nama waaqayyoo irratti of gatee jiraatu kana fakkaata yaa nama waaqayyoon amanattu gammati ati bara hundumaa alaalaphee koo irratti waa dhufa yeroo kana sagalee kana karaa kana dhaggeeffachaa kan jirtan YouTube irra galtaniis kan dhaggeeffattan karaa peejii kana dhaggeeffachaa kan jirtan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ijan dhabin gadameessi kee ijan dhabin hojiin kee ijan dhabin tajaajilli kee ijan dhabin waaqayyo ija sitta godhu ija ala ergaan kun arraba koo irratti jabaateera
iji sirraa hin dhibamin. Barri fuula kee dura jirtu kun baratitti ija godhattee lalistee jiraattu siif haa ta'u. Waaqayyoosaa namni amanatu kana fakkaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon amanachuu ergaan isiniif qabadhee galgala kan achi as dhiyaadhe isa kana bara fuula kee dura jiru kana keessattis amanadhu Waaqayyoon. Inni amanamaadha. Inni si ceesisa. Inni si dabarsa. Inni si guddisa. Inni lafa yaaddeen si ga'a. Inni si golga. Inni si dhossa. Inni haala dhufu hundumaa keessa si dabarsa. Inni bubbee gabin godha. Qilleensa gabin godha. Waan addunyaa kana raase gabin godha. Amanadhu. Waaqayyo akkas naan jechaa jira. Akkasiin jechaa jira. Na amanadhu. Ammas boris bara hundumaas na amanadhu. Namanana Waaqayyoon amanadhu. Inni amanamaadha. Waaqayyoon amanamnu. እግዚአብሔር ለሚታመኑት የታመነ ነው። አከዘደ ገሩ ጀደ ዋቀዩ ገሩ ነምኒ አነ ዋቀዮ ነመነቱ አነ ድዋቲ ከኖፍከን ሀገመዱ ነምነከሲ አከሙ ከያ ቢሻን ቀርቀረ ዳበሜ ኢደሳ ገረ ቢሻኒቲ ያፈቴት ሙኪቺ ሆይ የሙዱፉን ሶዳቱ የሮ ሁንዱማ ይለሊሳ ጫምሳን ይሰያደሱ yerootis ija godhata. Namni Waaqayyoon amanatee isarratti of gatee isaaf amanamee jiraatu yerootti ija godhata. Bara namni ija godhanne keessa ija qaba. Bara namni ija dhabe keessa ija qaba. Bara namni ija hin qabne akkas jedhe faarfata. Dadhabbiin dhalootaa yoo gubate kan koon badu Waaqayyootu dubbate. Amanadhu. Dadhabbiin abbaa barbaade yoo gubate kan keen badu. Amanadhu Waaqayyoon. Dadhabbiin dhalootaa yoo gubate kan koon badu Waaqayyootu dubbate. Innata amanatte Waaqayyo dadhabbii kee lafatti hin dhiisu. Dhamayina kee lafatti hin dhiisu. Fiigicha kee lafatti hin dhiisu. Ija sitti godha. Yeroo hundumaa yeroottis ija godhataa'edha. Namni Waaqayyoon amanatu. Waaqayyoon amanadhu. Amanannaa keetti jabaadhu. Jaarraa 21ffaa kana keessattis bara 2021tti satta deemaa jirtu kanattis isa ammaa caalaa Waaqayyoon amanadhu. Roota boqonnaa 10 lakkoofsa 35 irraa akkas jedha. Sagalee Waaqayyoo gooftaa maccaa. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatiinaa. Amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatiinaa. Amanachuun kee Waaqayyoo duratti gatii guddaa sii qaba. Gatii guddaa naaf qaba. Gatii guddaa nuuf qaba. Amanadhu. Laabbe afaan korra Waaqayyo ergaa kana kaayira natti tolaa jira. Amanadhu. Amanachuun kee gatii guddaa siif qaba. Waaqayyoon amanadhu. Amanachuu Waaqayyoon amanachuu yeroo hundumaa isa amanachuu sagalee kana dubbiseen isin eebbiseen xumura. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 3-4 irraa akkas jedha dubbii Waaqayyoo nan dubbisa. Isa garaasaa cimsee si amanatu sababii inni sitti of kennatuuf ati nagaa guutuudhaan hin eegda. Waaqayyo gooftaan kattaa yeroo hundumaa jiraatu waan ta'eef bara baraan isa amanadha. Ameen. 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 Akkas jedha. Isa garaasaa cimsee si amanatu sababii inni sitti of kennuuf ati nagaa guutuudhaan. Innata amanatte Waaqayyo nagaa guutuun biyya nagaa hin qabne mandara nagaa hin qabne keessatti nagaa guutuudhaan si eega Waaqayyo. Nagaan eegduu kee ta'a. Sababii inni sitti of kennateefidha. Ati nagaa guutuudhaan hin eegda. Kanaafoo Waaqayyo gooftaan kattaa yeroo hundumaa jiraatu waanta ta'eef bara baraan isa amanadha. Amanadhu. Inni amanamaadha. Namni Waaqayyoon amanatu isarratti kan of gatu inni
gammachuu qaba. Inni muka bishaan qarqara qadhaabate fakkaata. Inni muka iddasaa gara ishaa bishaanitti yaafate fakkaata. Inni lalisaadha. Inni yeroo hundumaa ija hin godhata. Kanaanan si eebbisee xumura. Waaqayyo ija sittaa godhu. Mee fudhu ergaa kana. Ijan dhabu'e. Ijinarraan dhibamu'e. Dadhabbiin dhalootaa yoo gubate hin gubatu hankee. Ija malee naftu. Yeroo hundumaa bara hundumaa Waaqayyo ija sitti godha. Yaa Waaqayyo sin kadhe. Sin kadhadhe. Namoota karaa peejii kanaa sagalee kee dhaga'aa jiraniif. Namoota karaa yuutuubii sagalee kee dhaga'aniif. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ijirraan dhibamin. Ijirraan dhibamin. Dadhabbiin isaanii lafatti jalaan hafin. Fiigichi isaanii akkasumaan hin ta'in. Kaachuun isaanii akkasumaan hin ta'in. Ilaa kunna keessa dhufee raabbe barri 2021 bara isaan itti lalisan, bara isaan ijatti godhatan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin isaaniif haa ta'u. Kadhata kanan kadhadha. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Gadameessi ija dhabe ija haa baatu. Gadameessi ija hin qabne ija haa baatu. Maqaa Yesuusiin gogii sirraa ifadheera. Abaarsa sirraa ifadheera. Isa gogaa isa ija malee si hambisuu barbaadu sirraa ifadheera. Yaa Waaqayyo gadameessa kana ija biqilchisiisi. Ijatti godhi. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin barri haaraa kun bara isin ittiin ija godhattanii ija qabaattanii jiraattan isiniif haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo galgala kana akkas nuun jedhe na amanadha. Barris darbee barri yommuu dhufu haalli hundumtuu yommuu geeddaramu addunyaan kun yeroo isheen ol maktu Waaqayyoon haa amanan. Namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaa Waaqayyoorraa kan deebisu abaaramaadha. Abaaramaadha. Akka muka qofaasaa lafa onaa keessa jaajjuuti. Namni Waaqayyoon amanatu garuu Waaqayyo irratti of gatee jiraatu garuu isa jalqabaa gammachuu qaba. Yeroo Waaqayyoon amanannee jiraannu ituma waan jiraatiin ituma waa of harkaan qabiin keessi keenya gammachuu qaba. Maqaan isaa ulfaatu gammachuu qaba. Namni akkasii muka bishaan qarqara dhaabame fakkaata. Namni akkasii muka iddasaa gara bishaanitti yaafate fakkaata. Namni akkasii lalisaadha. Namni akkasii caamsaan isa yaaddessu, ho'i isa yaaddessu. Namni akkasii yeroo hundumaa ija godhata. Bara namni ija ergaa kana irratti deddeebi'eera jiran. Bara namni ija dhabu keessa ijaan dhabdu ati. Ameen jedhii fudhu. Ijaan dhabdu. Iji sirraan dhibamu. Iji mana kee keessaan dhibamu. Ija godhachaa adeemta. Waaqayyoon amanadhu. Isarratti of gati. Waaqayyoo isinaa eebbisu. Yeroo hundumaa roobii isaatii lama kaasee karaa peejii kootii wal arginaa. yuutuubii moo bannee jirraa. yuutuubii luba gaaddisaa xilaa'uun yoo jettan galtanii barsiisa kanaan dura tures subscribe yoo gootan argachuu dandeessu. Yoo fedha keessan ta'e yuutuubii keenya subscribe godhaa. Peejii kanaa viidiyoo kanaa sheeroliif godhaa. Waaqayyo isinaa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Eebba kana isin eebbisee xumura. Ayyaanni Waaqayyoo jaalalli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu amma biyya keenya isa waaqarraatti hunduma keenya wajjin haa ta'u. Ulfaadhaa. Nu kadhadhaa. Isiniif kadhannaa. Halkan gaarii guyyaa gaarii ija godhadhaa hafaa.